Buraya baga dhufte baga nagaan na eegde ayyee har'a akkamii qophiirra dhufte magaalaa kun laga Irreechaa Torontooti mee qophiin kun maal fakkaata dhabe egaa qophiin har'aa kan asitti argamnee fi Irreechaa torban har'aa godhanna asumatti gubaas asumatti godhanna sanii fi lafjala waa tokko qopheeffachuudhaaf dhufne gubaas dhaabbachuudhaaf dirree Irreechaa kanas qulqulleeffachuudhaaf asitti argamna har'a. Tole mee torbanii guyyaa isaa yoomete? Guyyaan isaa gaafa akka lakkoofsa biyya keenyaa kanaatitti fulbaana yookiin September 2 ta'a. Guyyaan isaa guyyaadhuma sanbata duraati. Saturday jechaadha. Sa'aatiin itti eegallu yeroo baay'ee namni sa'a 12tti asitti nu argamuu qaba. Namoonni lafa hiituu lafa adda addaa waan dhufaniif akkasumatti dafanii akka argamaniif isaan yaadna jechuudha. Ayyemee ayyaana baranaa kana maaltu adda godhamee ka duriirraa beekamu? Kan baranaa kana xiqqoo kan wanni adda godhu waa tokko itti dabalanna. Akkuma aadeeffannetti irreessaan godhannaa sanbooda gubaan jira. Garuu baranaa kana kan adda isa godhu namoota keenya barreen gaddaa irreessa irratti qoraan sadeetti kan wareegamanis yaadachuudhaaf of qopheessaa jirra. Warra kalee duudhaa aadaa afaan abbaa isaanii duudhaa isaanii kabajuudhaaf nagaadhaan dirree irreessatti ba'anii wareegaman yaadachuun dirqama keenya isaan gochuufis sagantaa keessatti magaalota kan faara dhufu Oromoonni asitti kabajan naannoo kanarra naannoo Torontoo dabalatee magaalota kan faara dhufu? Torontoo dabalatee yeroo baay'ee kan Oromoonni naannoo magaalaa GTA yookiin Greater Toronto area jedhaman kan naannoo kanatti dhufaman kan akka Kitchener tokko Hamiltonii otoo har'a irree namoonni yeroo baay'atanii dhufu magaalli kan Toronto mataan isaa naannoo ishii magaalota biraatti jira Mississauga, Brampton naannoo Toronto warri jiran nun Oromoonni kana quba qaban hundumtuu dhufuudhaaf qophaa'uudha. Egaa akka dhufanis hiree arganu hundumaan isaan afeeraa jira. Guddoo galatoomaa Buraayaa horii bulee hedduu galatoomateef fayyaa ta'e. Tole boda jane ayyee baga dhuftee wal agarree mee har'aa qophiidhaaf dhuftaniis qophiin akkamii fakkaata? Mee Irreechaa torbanii tokko tasinas fakkaata Oromaadhaatiin mee haala maaltu jedhama? Ayyaana kana akkamitti kabajamuudhaaf deemate? Irreessi asitti kan kabajamu sila akka biyyaatti osoo ta'ee masqala ooleeti yookaan ifaa ooleeti. Ifaati keenya immoo fulbaana keessaa amma kan asitti akka dursinee qopheessinu taasise siiziniin biyya kana jiru haalli qilleensaa ijaa roobni dhufaa jiruu fi dursineeti kan kana gochuu yaallee asitti egaa kunoo gubaa kana qopheessinee jirra. Irreechi kan gaggeeffamu gubaa booda gubaa oolee dilbata itti aanutti nuti immoo kana guyyaa adda addaa gochuu waan hin dandeenyeef gaafuma tokko irratti goona akkuma naannawa isaatiitti akkuma biyya isaatiitti yaadannoodhaa fi kan kana godhame kun egaa ganamaa kaanee asitti kana kunoo ijaaraa turre muka kana asitti wali guuraa turre ijaa kanaafuu namni immoo haala barana ittiin irreecha ilaalu ija addaatiin ija addaa kunis maal inni
bar darbe ijoolleen keenya mararaa fi marartuun keenya qeerroo fi qeerrittiin akka maleetti nagaadhaan ba'anii ayyaaneffatanii wal arganii baga qaqqabne baga birraan bariite baga ifa argine jedhanii galuudhaaf ba'anii akka carraa ta'ee haalli achi ture gaarii hin turre nama baay'ee dhabnee lubbuu baay'eetu darbe kun immoo ammayyuu nu gaddisiisaa boruyyuu nu gaddisiisaa iftaan iyyuu hin irraanfannu waggaa waggaan iyyuu irreechi irra caala akka jabaatu akka kana garsichitti nama keenya mararaa fi marartuu dhabne kana yaadataa jiraannu kan nu taasisu waan ta'eef irreechi baranaallee akkasitti waan ilaalamu natti fakkaata isin irraanfannu jechaa wanti gaddi akkanaamoo irra deebi'amu itti deebi'amu jecha waan kana yaadannoo kanaan deemnu natti fakkaata. Egaa namni baay'een immoo naannawa Torontootiif naannawa biraa magaalota naannawa kana jiran irraa sirriitti dhufa jedhee yaada. Qophiin har'aa maal fakkaata? Irreessi immoo torban irraati akkamitti geggeeffama barame wanti addaa jira? Galatoome akkuma duraani to video kanarran dhufin sitti maa ture dursee suma galateeffachuu barbaada maaliif kitchener irraa yeroo kee fudhatte yeroodhaan asitti argamte sagantaa kana keessatti qooda fudhachuu keetiif galatoomin jedha. Kanatti aansee namoonni yeroo hundumaa dirqama fudhatanii hojiin kuni fiixan akka ba'uu fi gochuudhaaf asitti warra argamanii namoota amma tokkotas jira. Kun akkuma argaa jirtu daamaraa keenyas qopheeffanneera. Kaan irraa kan isa xinnoo ishii gargar godhu dheeressinee adaallee gubbaa irratti hiineera. Isaan calqabna. Yeroo fiixan baafanne isa hojiin har'aa fiixan nuuf bahee yoo jedhe gammachuudha. Kanatti aanee maalinni har'a yookaan torban gaafa Oktoobar 2 kana Septeembar dhiifama. Septeembari 2 asitti ayyaaneffachuudhaaf jirra. Sagantaan kun waa baay'ee of keessaa qaba. Akkuma hundi keessanuu yaadattanu uummanni keenya aadaa isaa kabajee aadaa isaa of godhee miliyoona meeqan kan lakkaa'amu walitti dhufee bishooftutti ayyaaneffachuudhaaf yeroo saganteeffatee walitti dhufu kan isaan hin beeknerraa alatti mootummaan nama nyaata wayyaaneni ummata keenya marsuudhaan nama marsuu duwwaa itoo hin ta'ini tokko itti dhukaasuudhaan argitee kan nama immoo ija nama boochisu itti facaasuudhaani namoota gara 700 ol yeroo ajjeese yeroo fixetu jira yeroo hunda fixaa jira suni garuu seena qabeessa ummanni keenya harka duwwaa ta'e waa tokko ta'uuf harkaan qabaatin harkaa kan qabu marga duwwaadha ture marga harka isaatti baateti qawwee diinatiin galaafatame 700 dhume. Kanaaf dursinee isa yaadachuuf ummanni Oromoo naannaa kanas ta'e naannaa magaala Torontoo warri jiran hundumtuu kanarratti argamuun dirqama. Kuni baay'ee barbaachisaa. Dursinee wanti goonu yoo ta'e jiraate isaan yaadachuu. Isaan yaadannee sana boondee sagantaa irreechaa itti fufna. Duraa booda
gidduutti itoo gubaan hin dhufini candle night qabna. Ayyee. Okay? Yeah. Candle night qabna. Sanarratti immoo itti daballee isaan walii yaadachuudhaaf jiru. Ayyaanni abbaa Oromoo Irreechi kuni Marroo 6,411 Dhuga. kuni waan ture utuu namatti adda addaa biyya Oromoo kana dhufinillee tureera jechuudha. Amma an tokko yeroo dhageenyu namoonni loofarraa eegee ofirratti nyaatee dhuga. Eegee ofirratti nyaatee isiisa waan ittiin ofirraa of hin qabdu. Hin qabdu. Harka duwwaa hafti. Namoonni utuu hin beekini waan isaanii qabeenya abbaa Oromoo kana irratti utuu hin beekinis beekaa olola warri oofan jiru. Meejeroota akkasiitti maal dhaamtaa gara fuulduraatti illee kanarraa wayyaanii akka bakki kun irreessa qofa miti. Namni wal argaa gamtaan Oromoo dhaadannoo inni tokkummaa jennu suni gamtaan akkasitti wal argaa jechuudha. Mee kanarratti yaada waan dhaamtame? Yaa Bolamu waan sammuu namaa tuqu kaafte. Maalinni Oromummaan dura of ta'uutu namarra jira. Ati yoo of hin taane maaliyyuu ta'uu hin dandeenye. Kuni kani nama maayinni garee tokko duwwaa miti. Argite kan bahaa miti, kan lixaa miti, kan kaabaa miti, kan kibbaa miti, kan Oromiyaa. Oromoon iddootti of mul'isu, Oromoon maalummaa ofii iddoo itti ibsu. Argite nuti wal jaalala keenya argite qabsoo adeemsisaa jiru. Biyya nurraa fudhatame deeffachuudhaaf qabsaa'aa jirra. Iddoon Oromoon iddoo Irreechatti kan wal argu Waaqa yaadachuu duwwaa miti. Argite rakkoo qabna. Rakkoo qabnu kana waliin furmaata barbaadutu nurra jira. Jedheeti miliyoona meeqan kan lakkaa'amu achitti walitti dhufaa jira. Amantii dhaalan kiristaana kan ta'e, amantii islaamaa kan hordofu, amantii waaqeffataa kan hordofu, kan waa tokkoyyuu keessa kan hin jirre maalinni mormii isaa nuti tokko. Nuti waan kutaan gargar nun baasu, amantiin gargar nun baasu, gandummaan gargar nun baasu. Nuti Oromoodha, diinni keenya tokko, diinni keenya wayyaaneedha. Mootummaa nama nyaata Itoophiyaatti kanaafi furmaata waliinaa barbaannu jedhee walitti dhufa. Namni kan isaan yaadaa jiran, kan summii waan hin taane nu keessatti naqaa jiranii karaadhaan ala. Kanaaf Oromoon hundumtuu kana amanee fudhatee wal ta'uudhaaf walitti dhufuudhaaf tokkummaa agarsiisuudhaaf naannaa kanatti argamuun dirqama hundaatiin sin jedha. Gaaffiin kun baay'ee jabduudha, barbaachisaadhas. Oromoo hunda Guddoo galatoome kitaaba horii bulii torbana raagaa asitti wal argina. Sa'aatii 11 irraa calqaba ganama jechaadha. Galgala hunda hin fullaasa. Sagantaan keenya bal'aadha. Oromoon hundumtuu kanarratti hin argamu jedheen hawwii guddaa qaba. Galatoomee horii bulee ati illee akkasumaadha. Fayyaa ta'e. Tolee adda isaa har'a laga Irreechaa qophiidhaaf dhufame. Qophiin Irreechaa egaa torbanii har'aa nutti fakkaata. Akkasuma jira torban har'aati. Egaa ayyaanni abbaa Oromoo kuni Marroo 6,411 har'a. Egaa akkuma beekamu kuni ayyaana Oromoo waliigalaati jechuudha. Oromoo sanaa kana erga amantiin adda addaa utuu hin dhufin durallee kun tolfamee jira jechuudha sagantaa abbaa Oromooti. Kanaaf akka kanaan duraatti yeroo yerootti irreessi kun dammaqeessa uummata keenya wajjin guddataa jira. Akkuma beekamu barana hagam tilmaamta namni dammaqeessi isaa ol ka'ee jira moo hagamitti immoo ayyaanni kun akkamitti gaggeeffamu maaltu adda godhamu barana qophiin kun akkam magaalaa Torontoo kana.
gaarii dhaga. Yoo waaqayyoo jedhee warra taasisee kan taate qophiin ama bara kanaa ta turiin adda dammaqina namaa qofa osoo hin taane waan onni namaa keessa jiru jechuudha. Waan onnee saba Oromoo keessa jiruutiitu bifa duriin isa adda taasisa. Namnis akka yaada kiyyatti akka garaa kiyyatti namnis baay'ata yaada maaliifi barri baranaa kuni bara addaati, bara kophaati, bara fuula duraa fi dhala Oromootiif seena qabeessa ta'uu jeeti yaada akkamitti yoo ta'e inni ijoollee teenya hambara dabree ayyaana irreechaa guddicha kabajamaa ulfaataa Oromoon qabu jecha bayanii odaa jalatti gannaqamanii achitti haawwan manguddoonni abbootiin gadaa dardarri keenya shamarran xiqqaan guddaan beekaa wallaalan profeesarotaa fi doktorotaa fi injinaarotaa fi barsiisota gurguddaa beekamootu achitti dhangala'ee gariin isaanii kan lubbuudhaan awwaalamanii boollatti dhumanis gariin isaanii immoo kan rasaasaan dhuman gariin isaanii immoo kan daddarbaadhaa fi rirriitaa wayyaanitiin dhuman gochi seena qabeessa guddaa ta'uudhaaf taa'u fuula duraaf dhala Oromootiif kan akka harma muraa aanolee fi calii calanqoo sadaffaa ta'ee dhufe waan garaa uummata Oromootiif saba xiqqaa fi guddaa beekaaf wallaalaa hunda garaa keessa jiruuf jecha irreesii baranaa kun kan duriin adda tahaa kan amantiidhaaf wal fidee namni garaagarummaatti amantii kanan qabaa annan laaltu jee namni irraa hafumatti hin fakkaatu kan akka dirqamattis kan uummata Oromootti akka dirqamattis laalu kan immoo namni Oromootis ani garaa isaa keessa garaa hiyya keessa wanni na jiru kana waan ta'eef amantiin biyya nan daangessu biyya kan nama irratti hirmaatu natti fakkaata. Guddoo galatoomii horii bulii dhaamsa dabalataa qabdaa laa? Dhaamsi nan qabu gaariidha baga yeroo sana naa kennite dhaamsi nan qabu ammas irra deebi'eetiin ja'a yaa ilmaan Oromoo yaa saba Oromoo bakka jirtanitti xiqqaanis guddaanis namni dhaamsa kiyya kana gurra isin fuute hadaraa guyyaan kun guyyaa nutti jabaati guyyaa seena qabeessa guyyaa obboleeyyan keenya warra dabransan ilmaan Oromoo warra dabransan ittiin yaadannusi guyyaa kabajamaa ayyaana irreessaati. Ayyaanni irreessaa aadaa Oromoo kan guddicha bira kutee dirree qabsoo Oromoo tahee jira. Amantiin ta garaagaraatiin nutti tolfatee isii adda nu baasee dhalaan ammoo nuti tokko ilmaan haadhaa ilmaan abbaati sun gargar nun godhini qoottaan wajjin hirmaadha waliini obboleeyyan keenya kan dabre yaadannee waadaa fuula duraaf qabnu isaaniif seenuu qabnu kakuu walii kakannee akka qabsoo isaan irratti dabran san galmaan geenyu waadaa walii seenaa qoottaa durraa nabina ayyaanni irreessaa kan Oromoo hundaati kan uummata Oromoo hundaati kan akka dirqamatti immoo uummata Oromoo ilaaluu kanaafuu dhufaa koottaatii nu wajjin hirmaadhaa waliin akka ayyaaneffannuun kabajaadhaan dhaamsa isin dabarsaan ja'a. Guddoo galatoomii horii bulii fayyaa ta'e latti bosona. Okay, ulfaadhu atis nagaane fayyaa naa ta'e. Ayyeeyye. Tole ubbo Darajee har'aa qophii irreessaatiif jirta. Mee kami qophiin irreessaa kun barana maal fakkaata? Guyyaa isaa torbanarraa fi mee haala qophii maal fakkaata?
dhaamsa maal dhaamta uummata Torontoof naannoo kanaatti? Qophiin egaa garuu gaariidha. Waggaan dhufneet kabajnaa. Kan akka ilaalcha kootiitti waa lama of keessaa qaba. Waa lama jechaan koo tokkoffaa obbolaa keenya mootummaa wayyaaneetiin akkasitti dhahamanii dhuman akka yaadannu nu godha. Lammata irratti immoo aadaan kun akkasumatti waggaan bakka jirru kanatti itti fufee akka deemu sin barbaanna. Aadaa keenya dhaloonni dugda duubaan dhufus akka fudhatu akka baratu akka asitti biyya isaa keessa miti kan jiru. Biyya jirru kanatti aadaan kun ijoollee keenya wajjiniin akka deemullee barbaanna. Nutis akkasumatti egaa itti gammanna waggaan yoo dhufu jechuudha. Egaa qophiin haala gaariidhaan xumuramuu isaa beekamaadha. Dirreen qophaa'eeraa kunoo akkuma arginu kana mukkii gubaadhaaf illee dhaabbatee jira. Mee gabaabsi maal dhaamta uummata Oromoo Torontoof naannoo isaa kanaati? Uummanni Oromoo naannoo kana as qubatee jiruu fi naannoo Torontoof naannoo ashii kan jiru jechaadha. Guyyaa kana waggaatti kan guyyaa tokko kabajnu kanaan aadaa keenya kana bakka jirrutti akkuma kabajnuuf akka dhaloota jiruuf dabarsinutti guyyaa kana dhimma kanaaf aadaa kana kabajuudhaaf wareeguu qabna, argamuu qabna, argamnee sana mul'isuun ijoollee keenya barsiisuudha, ijoollee keenya karaa oromummaatti akka maqan taasisuudha. Kanaaf hundumtuu namni Oromoo taatanis dhuftanii akka kabajjan jedhee tan gaafadha. Anillee ejjennoon koo kanumaa jechuudha. Guddoo galatoomee waan hafe waan dhaamachuu barbaadu qabda? Eeyyeen egaa ayotuma akkas jennuusi uummata keenya biyya rakkachaa jiru, uummata keenya biyya diinaan dararamaa jiru. Diinaanis diina jechaan immoo hin beektu kan Oromoo ajjeesu wayyaaneedhas OPDOdhas jarreen kana amma dandeenye balaaleffannee uummata keenya achitti dararamaa jiru sanas haa yaadannu. Amma dandeenyeen haala dandeenyeen waan dandeenyeen haa gargaarruun jedha. Kun kaayyoo keenya ta'uu qaba. Amma ofii keenyaaf nagaadhaan jiraachaa jirra. Uummata sana garuu haa yaadannu, waan gargaaruu dandeenyuun haa gargaarru. Qaamni keenya qoonni achi jira. Mee uummata kanaafis haa yaadnu, waan dandeenyeen isaan haa qaqqabnu jedha. Guddoo galatoomii horii bulii Fayyaa ta'e. latii bosonee. Ameen. Atillee akkasumatti. Ayyee gaa Fayyaa ta'e. torbe wal agarra. Torbe wal agarra. Nagaa.